ዋጋኮ አብዲን ኮሲ ሞቲኮ
keenya Abuna Timoteos Paaphaasi godina Buttaa jira. Eebbifamoo abbaa keenya Abuna Niqodimoos Paaphaasi biyya Asaldaa way Harar Arsii ba'aa abbaa keenya eebbifamoo Abuna Takla Hawaariyaat Paaphaasi godina Jimmaa abbaa keenya eebbifamoo Abuna Abeel Paaphaasi godina Harargee Lixaa Ciroo nu wajjin kan dhuftan tasgabbaame asadaba inaasaynaame dhaabbadha jalqaba tasgabbaa inaasayna tasgabbaa homaa miti waan badu hin jiru isa kanaan dura nu jala bade caalaa kana booda waan badu hin jiru tasgabbaa bakka dhaggeeffadha ammammoo shi'iisa abbaan ulee sun is dhaabbadhu is dhaggeeffadha hin dubbatina isinis dubbattanii kunis dubbannee maayikiinis dubbatee moontaarbonis dubbannaan siraatii nu jalaan baduuren hin badamini የምታደርጉትን ሁሉ በስርዓት አድርጉ
waan hojjetan hundumaa seeraaf heeraan raawwadhaafni kan jedhamu dhaggeeffadhaa kamaarree. Abboonni kun biyya isaan dhufanii biyya Itoophiyaa guutummaa irra dhufan sabaaf sablammii irra dhufan waan ta'eef akka hin tuqanneefi biyyi kunii tasgabbiin qabu nama dhaggeeffachuu hin danda'u akka nu hin jedhe dhaggeeffadhaashi. Kanaaf awwaan baay'een dubbadhu abbaa keenya kan ta'an muuxannoo bara dheeraa kan qaban karaa barumsa addunyaas doktariit isaanii kan hojjetan karaa barumsa mana amantaas waan mana amantaa qabdu mul'ich godhanii baratanii kan fixan bara dheeraadhaaf kan tajaajilarra turan internaashinaal abbaa addunyaa kan ta'an egaa nu gidduu jiru waan ta'eef isaan biratti waa dubbachuun naaf hin eeyyamamu. Awwaalan isiniin jechuu barbaadu baga gammaddanii. Baga gammaddan. Ijoollee keessan wajjin dhalamnee guddannee waan jiidhaas waan gogaas kochoroos bishaanis qoraan gurgurtanii kasala gurgurtanii qansiraa hojjettanii ofii keessanii bagabuu keessan bultanii harmoonni keenya abboonni keenya immoo akkuma sadarkaa kana isinii geenyuuf wayyaa xuraa uffattanii harki keessan xuraa'ee miilli keessan babbaqaqee nuun bareechuu dhufee saamee abbaan barbaade abbaa barbaade awwaggazee abbaan barbaade abbaa barbaade haalatti hojjetu kana biyya abbaan qabne amma isheen fakkaattutti qorumsarra turre kana akka hundumne biyya keessan tajaajila keessan mana keessan isiniif ajajamnee maannoon jettan jennee jecha keessan dhaggeeffannee waan isin nutti kan fudhannee akka isin tajaajilu aarsaa amma kana kaffaltanii ija hojii keessanii guyyaa irraa guyyaa maariyaamii guyyaa haadha keenya qulqulleetti dubaroo maariyaamii astaroo maariyaamii irratti keessumatti bakka sariitii maariyaamii bakka seenaa qabdu kana keessatti baga wal agarre baga gammadde. ይህ ቦታ ታሪካዊ ቦታ ነው። ሰሪት ማርያም ታሪካዊ ቦታ ነው። ብዙ ችግር ያየንበት፣ ብዙ የተፈተንበት፣ ብዙ ልጆቻችን የተሰደዱበት፣ ብዙ ልጆቻችን የተሸማቀቁበት ቤተ ክርስቲያናችን በራሳችን ላይ በውስጥ እያለን በውጭ የተዘጋን በገዛ ቤታችን በገዛ መኖሪያችን በገዛ መንደራችን በገዛ ቀበሌያችን ተወልደን ክርስትና ተነስተን ባደግንበት ቦታ እንደ ስደተኛ ኑረን ቺ ቦታ ቺ ሰሪት ማርያም በእውነት የሁላችን እናት የሁላችን እናቴ ሰሪት ማርያም ቅድስት ድንግል ማርያም እንኳን ደስ አለሽ እናቴ እንኳን ደስ አለሽ። በገመደን አሜን። ነገ ብፁዓን አባቶቻችን ብዙ ነገር ይናገራሉ። በከምባታ እንማራለን፣ በጉራጌኛ እንማራለን፣ በምልክት እንማራለን፣ በአረበኛ እንማራለን፣ በሲዳመኛ እንማራለን፣ በእንግሊዝኛ እንማራለን። በሁሉም ቋንቋ በኢትዮጵያ አቦኒ ኬኛ ዋን ኦሮሜፋን ደገኘፈን አማሪፋን ዱበተ ዲፈመና ጎዳሺ አሁን በቀጥታ ወደ ብፁዕ አባታችን ዶክተር አቡነ ቴዎስጣቴዎስ አሳልፋቸዋለሁ። በቀታቸው Amin.
Makaba, Alma, Pura Kulkulu, Wakatul, Amin, Asirati Jaba. Bagaimana? Nyaran mereka maraj. Wawan, Wawan Faskudus, Adu Amlak, Amin. Soan, Puspopasat, ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ምእመናን ሁላችሁ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? አከሞልተኑ Noi battete girano nagaan tuege daandi keenyas eebbisee warra waardiyyaa wajjin poolisoota kanaan warra biyya nagaa eegu kanaan marsaalleetu asitti dhufanii isinis immoo bakka jirtanitti nagaa jiraattanii nagaa walitti akka walagaru kana tan godhe waa akka waan ta'eef galatti تفصينا وتحاسينا وتفصينا إيانت موعين زاهي ممكننا وإيانت عامت انظرين عليك Wagako abdin kosi motiko